Abbaa gadaa jechuun seera mootummaan baasanii buluu jechuudha. Caasa isaatiin. Miti kun laggaatti deemtee dhufuun ishee akkasii gaaddiin jedhe. Maaloo haadha komichicha kam nama taphachiisaa itti galgalatu sa'aatii lama ta'in ciisaan jedhe. Erga dhalatii muun argatee Yoo yaa shamaa akkam jirtu daawwattoota maatii chaanaalii keenya. Maarreegaa kun warras viidiyoo biraatiin itti deebineetii jirra. Viidiyoon keenya irraa immoo isa kanaan duraa addadha. Viidiyoo isin bashannansiisa isin bohaarsa jenne walitti funannee dhufnee jira. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti waliin ta'a. Warreen chaanaalii kana yoo jalqabaa dhuftan subscribe, like, share. Nufaana taasisan hin jenna. Gara viidiyoo. Silently Americana. The first word was Tier 2. tier 2, and that means are you here? Yeah. And then you answered General. we're here. We're here. Jirra. I love the energy. See if we can win $10,000. I want to say hi. Dhugaa afaan Oromoon gaafa akkas laga darbe. Yoo alaatti yoo ta'e fiikoo nama baay'ee kan amma biyya alaatti afaan Oromoo barsiisaa jiru faranjoolii mayyoo jechuudha. Garuu immoo irra caalaatti gaafa afaan Oromoon laga darbe akkas addunyaa irratti beekamu baay'ee gosoonni keenya waan isaan kaffalanii kun warra kanaani. Wanta achi keessa deemsee dubbatti fakkaate wayyaasa keessa karan gadi hammaa rabbi argeera. Amma nyaattu baduu isaa wayyaadha. Era no. Era. Ofumatti gini ke. Ofittoo kun dhugaa. Kaawari kai. Harka budaa kan. Afrikaa keessatti wanta akkasii. Afrikaa kan adda godhu adii kan irra kanadha. Gochaa akkasii. Shirofasasi Oromiffaa. Ati beekte? Dhangala'aan jedhamu. Qabla. Inni furdaa jedhama. Shiroo maal jedhama afaan Oromoodhaan. Jechuun ergifatadha. Maqaan muka baay'ee. Shiroo amma shiroo nama maaf hin qabu. Shiroo. Qaba. Keenya maqaanii wanti hin qabne hedduun jira. Amma faayidaa maal? Faayidaan Amaarinyaan jira. Amaariffaan faayidaa siin jedha. inni nurraa ergisan. Kanammoo baara argifate hin beeku. Irraa argifannee tokko. Deebisaa deebii mucaa. Jettu adusin jedhee maal jettee ajaja? Amma shirofasasiini. Shirofasasi jechuun namuma tiyyii garaa maaliifaa tachi buute malee shirofasasiin Oromeeffa tagaabiinoo jedhama Amaariñaadhaan. Shirofasasi. Shirofasasiin Oromeeffa Amaariñaadhaan garuu tagaabiinoo jedhamee Tagaabinooni shiroo sabaa furdaadha inni. Tagaabinoon isa furdaadha. Hanqanii baay'ee nyaatu naqxaama. Safaan. Dhadhaatti godhamennaan inni. Bakki walitti gagammadee mana bakka. Wanti jadi shirofasasiini afaan Amaariffaatiin tagaabinoo hin danda'u. Deebisaa nu sababiin beeknee dhugaatuu danda'a. Maali yaabbe? Fasas jechuun akka yaadutti kun dhugaamne. Fasas jechuun isaayyuu kan Amaariffaa. Haan daree. Shirofasas. Oromiffaan deemee ajajedhu adusin jedhee maal jettee ajaja? amma shirofasasiini. Shirofasasi jechuun namuma tiyyii garaa maaliifaa tachi buute malee shirofasasiin Oromeeffa tagaabiinoo jedhama Amaariñaadhaan. Shirofasasi. Shirofasasiin Oromeeffa Amaariñaadhaan garuu tagaabiinoo jedhamee ajajatu. What's wrong with you? Ana kan gargarume kan jedhu ana afaan Amaariñaa baay'ee dhiibbaan irratti godheera. Maaliif amma fakkeenyaa fi amma nyaata xibsii jedhatu jetti Oromiñaadha maal? Oromiñaadha. Waan Oromoodha. Waaddi. Waan nuuf waada. Waada baay'ee. Xibsii Amma fakkeenyaaf waaddiin jedhamu. warra maal afaan boqqolloo waaddii jechuun maalidha? Amaariñaadhaan immoo
Boqqolloo adii. Maaliin boqqolloo adii dha? Itu tabbasa boqqolloo jedha. Anis akkuma gaafa deemnu maal afaan hundumtuu bakka hundumaatti hiika tokko qaba garuu dhagee waan hin beekudha garuu sadeette mini gaaffii deebii sadeette mini ani 800 mini garuu irraanfadhee ranticha malee jira. Maal? Xibsiin qaba afaan Oromoodha. Ani beeku kana. Qaba. Ishi bayaayinati no. Nyaata adda addaa. Adda jedhama. Nyaata adda addaa. Maqaa qaba. Ayinata adda addaa. Ayinata jechuun maalinya? Ani beeku. Walumaa gala afaan Amaaraa ibbaa irratti godhee baay'isee. Ani beeku. Bakka boqqolloo waadii warri beektanii boqqolloo waadii sun ta'in shiroosii batalee xibsi koomentii namni jira garuu ani immoo dhagee isaan beeka weedha. Maal labsa? Maal? Xibsiin maa? Isanitti ne? Waada maamili. Ani persentii dhibba bitanyaa. Maasaa guggubamudha. Hundaafuu isoon beeku wantichi. Isoon beeka gaafte dhugaa beeka sun. Isoon galee koomentii isaa. Isoon koomentii caabi. Maaksii ture? Maaksii kan jechuudha. Inni itti gammadeedha. Halo, orang ira kan iri serbat mahal mannee funa. Kemarin foto aku. Silkiidha kun. Bara koronaan dhufee jechuudha. Ani teenshinii nama godha. Ani garuu teenshinii. Teeran. Teenshinii isa kanarra jiru moobaayilii. Moobaayilii miti garuu immoo maagisii bara koronaan illee baay'ee ma tokko. Itu silkicha harkan jiru ta'e. Silkiitu ta'e. Wala baricha achaadha. Amma ilkaan faayida gadda amma maagisii rigee. Abarraa gaje. Garuu wanticha maallaa kun maal turee isaayyuu nyaatichi moo laalaan jiru. Bisa kamu lagi jalan. Wow. Kullalle kombena yertena yene makabase. Bushuf sundabra zaiti adam an-Nazirit. Ambo nagara hewata yere na bisalami yene makabase. Makabi yotta. Akkuma wanti silaala akkuma maqaan nama wallaalaa ture afaan Amaariffaatiin. Eessatti? Asuma eessa jira? Atis? Asuma. Asiyoo? Asuma siin jechaa Asii eessaadha biyyi kee safarri keessaadhaan si jechaa jiru. Eessa jiraata jechuudha? Eessa jiraattati? Maatii koo wajjin hin jiraatu. Maatiin kee moo eessa jiraatu? Na wajjin jiraatu. Na wajjin jiraatu? Hundi keessanoo eessa jiraattu? Naannoo kam jiraattu? Walii wajjin jiraanne. Safara kam jiraattu? Eenyu wajjin? Ollaa keenya wajjin jiraanne. Ollaan keessanoo? Na wajjin jiraatu. Oo! Ka'i meemmati? Ka'i deemi? Maayini? Maal taate? Ka'i deemi? Nambarree? Ka'i deemi sin jechaa? Lama fudhuka. Lama dhugi. Lama dhugi. Lama fudhatteere. Waan kana bira waan dabartanii. Waan tokko ani koo waan tokko hin turreemu. Kana hunda dabartan. Akkama rooreemanii. Ewoy. Naasisee immoo waa fuudhaa jedheeti mare. Inni natteere. Ogeeyyiin siin jedheeri. Ergan nun nate ofirraa fuudheen taate. Ewoy. Fedhi malagee tokko. Waan salphaa miti. Polotikaa nama ittiin dhufee si bira taa'e kun. Biyya keenya dhagaa. Isuma barbaadeedha jechuudha kan inni mukkeen. Anaan garuu aktiingii mucaa kanaa baay'ee natti tola. Mucaa wallaggaa biyya keenya. Malli asitti hojjechaa hin jiru. Dhugaa guddachuu nama qabudha kun. Amma immoo viidiyoon isinii qabannee dhiyaanne geerarsaa jechuudha. Mucaa amma waama yaasee yana
keessa amma carraasi Saaf kenni isatu geerarsa danda'a. Ate jettu. geerarsa geerarsa Geerar maali? Geerar naan jedhu geerar naan jedhu an malee geerara ani yaada neele yeelala. Dhiirri geerareen kumne baddaana qabtee jira. Arfaasaa qotan maleet birraa maal makaratu. Qeerrummaan horan malee niiti fuudhan maal nyaatu jenna. Yaa ijoollee biyya kooti tundumtuun haadhoo kooti. Geerarsa garuu anoo sirriitti dhageen guddan. Geerarsa jennu badaan jijjiiranii namni. Kana caalu sun ta'e akaakayyuu haa bukkeetti amma namni baay'ee akaakayyuuf bukkeetti bara. Bukkeetti babbaadha. Bukkeetti guddanne. Akaakayyuu argeera garuu hin baran. Ankeenya ammatti dhaamelee. Maashiniitti dhaamelee yaa'u. Eessoo kan isaanii koo. Kan isaanii yookaan immoo narraa qabu. Yeroo sirrii ammoo si abbalaashaa. Si qaba iyyuu nu abbalaashaa. Lakki si qaba xifumii moochitti yeroo manduba. Itti kolfaa. Ucaa kana baay'ee ajaa'ibsiifadhan. Alfarda. Isaatti gaallama. Garmaamaa. Wow. Inkee. Rashaadha. Farda gulufsiisee nama bakkeetta fe. Maal tafaa. Maaluma tajaajilee. Maal tafaa. Baanamti darba. Yoga. Baay'ee. Fiilmii haa fakkaatu. Asitti jira utuu isaan dhaggeeffatanii. Ani sagaafata ta'uuti. Abbaa Gadaacha maal jechuudha? Abbaa Gadaacha. Ani sidhaan murteessanii gaafa. Abbaa Gadaacha maal jechuudha? Maaliif deebisi jalqaba? Maaliif? Isa kan jalqabe. Abbaa Gadaacha maal jechuudha? Ani Obsaa. dubbadhu bakka. Abbaa Gadaa jechuun. Maal gaafata? Gadaa siistemis doonii. Abbaa Gadaa jechuun. Abbaa Gadaa jechuun Abbaa Gadaa. Kan fuullee fa'aa waan hundumaa walitti qabee marii gochisiisudha. Garuu hiikasaa Abbaa Gadaa. Atoo. Akkuma daanyuun jedhe akkuma akka sana akka piraayim ministeera Abbaa Gadaa kan jedhamu isa bokkuu godhatudhani. Maarree akkasuma kana kan bara dheeratti fakkaata kutaa meeqatti akka ta'e hin beeku garuu waggaadhaan kan waggaa 7 kan irra kaa'amu akka amma piraayim ministeerii jedhamu akka isaa wayinatti fakkaata. Dursaa fi gorsaa hunda isaanii. Abbaa Gadaa jechuun seeraa mootummaan baasanii buluu jechuudha. Abbaan Gadaa waan hundumaa sirreessaa, waan hundumaa beekaa, aadaa badan deebisaa, aadaa fitiin Abbaa Gadaatiin qabamanii jiraachuu jechuudha. Bokkuun maali? Bokkuu jechuun har'aan fadheera. Bokkuu jechuun Abbaa Gadaa jalatti kan hundeeffaman jechuudha.
bokkuun garuu asirratti bokkuun garuu sabba. Oh my god. Kuas sisi tafusa wayi. Kuas. Kayak sama. Kuas tafusa wayi. Dari kisah aku nunda sama tu korpina. Ina. Bas. kan isa kana siya. Mana? Wah. Siapa deh? Cocok sih. Spesi tarik garuk. Spesi tarik. Spesi garuk. Bener Fata, entah kasih. Marga TV ni. Cocok sih. Iya kan itu tidak gitu sih. Iya, agak setara udah. Rap sari. Lagi Juru batera. Iya, dia bagai. Likim sarang nih. Toko. Bawa cisi. Wako. Meron ko sa dika siya kesa. Daawat to tamati channel keenya gaa video narraa qabne dhufne kana tore. Warreen video kana hanga dhumaatti ilaaltan galanni keessan guddaadha. Amma gaa yaada qabdu. Yaada daawwattoota keenyaaf. Daawwattoota keenya ma subscribe gochuun akka bakka waan isadha. Video keenya mo like share share namoota dubukeedhaan akka bukee gaanii abdii guddaan qaba. Yaada qabdan maaliif nama fakkeenyaaf viidiyoo baay'ee namatti tolu tanani ati daqiiqaa hundumaan ilaaltu. Amma warri dhidhiistanii amma baachaa jirtan immoo viidiyoo kana akka inni bareeduuf maaliif yaada nu barreessitan. No. YouTube immoo fooyyessaa nun jedha. Maal amma beekna kan uummata biraa ilaalaa ooltu. Jechuun immoo amma kanatti waan nuun sirreessuu qabnu nu sirreessistanii afaan Amaariffa gochuu qabna. Kanaafiyyuu daawwattoota maatii isin jaallannaa kanaafiyyuu yaada kana please. Yaada keessan nuun gahaa jennaa yeroo biraa viidiyoo jaarsuu addaatiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Usa. Usa dominasi